ammas hin fiigin dame dhaggeeffadhu. Yesuus inni waaqaaf lafa uume kun Yesuus isa kamii eessaa dubbiste eessatti agarteen siin jedhe. Kitaaba isa kamiraa dubbiste. Easy yuushi simple easy. Kitaaba irraa hin dubbisiin. Yesuus waaqaaf lafa uumeeraa dame. Eeyyee. Of hin hooqiin uumeera. Akkamitti uume? Eenyutu uumere waaqaaf lafa? Meenatti abaluutu uume dhii. Waaqaaf lafa kan uume maa Waaqayyoodha kaa? Waaqayyoodha. Waaqayyo jechuun eenyu kan jiraatu? Waaqayyo jechuun Waaqayyo jechuudha kaa? Eenyu jechuun maali qaba? Damee jechuun eenyu jechuudha? Damee jechuudha qaba. Ishi na dhaggeeffadhu. Yesuus maalidha reesiif? Yesuus moo? Nageenyi Rabbii irraa haa jiraatu ergamaa isa jaallatamaa isa Rabbii ulfinaa guddaadhaan kabaja guddaadhaan gara biyya lafaatti ergee karaa nu ittiin abbaa barree isa waa'ee abbaa biyya lafaa kanarratti barsiisuu keessatti gahee guddaa taphate amantii Islaamaa biratti kabajaaf jaalala guddaa kan qabu nageenyi Rabbii irraa jiraatu isa jechuudha. Okay. Eenyuuf eenyuun kan wal argisiisu? Waa'ee abbaa biyya lafaa kanarratti barsiisaa kan ture isadha. Ammoo eessa jira? Ammoo eessa jira? Mirga abbaasaa jira kaa? Mirga abbaasaa jira? Wayi abdii raggaasaa. Mirga abbaasaa jiraachuu mirga abbaasaa jira. Mirga Waaqayyoo jiradha macaafatu. Macaafata akkas jedha. Quraanota akkas jedha moo macaafata akkas jedha? Waa'ee macaafaa isaa jira mitiire. Waa'ee quraanoo maal jedha? Quraanoo maal jedha? Waa'ee quraanaa maal godhata achi hunfinnee Yesuus inni kuni gaafa nama gaafa lafaaf waaqa uume eessa taa'ee uume eessa akkasiin jedhan jedheeman. Eessa akkasiin jedhan? Isa kana sitti meera durumaa seera uumamaatii kaasii dubbisiisa. Wangeelli mana keessa jira. Dubbiseera damee koo hin jiru. Bakka achirraa dubbisi. Kiriisa kan biraasiin naqwan. Eshi. Yaa Rabbi nu baasi. Subhanallah. Yesuus waaqaaf lafa uumeera garuu damee kiyya. Maalan jedhaa yaa Rabbi. Uumeeraan siin jedhe. Sana baruuf immoo hatataa sittiin baay'isan dhaqachi dubbisi dhaqas dubbisi sana godhi siin jedha. Uumamaa kaasiitii dubbisi wangeela macaafa qulqulluu. Dubbisi uumaafan siin jedha. Dubbistee ta'u. Barsiistee ta'u. Ragaa qabdaa damee. Tokko ragaan koo suma. Tokko suma. Ragaan koo tokko suma. Maaliif jedhee ragaa? Maaliif yeroo laftiif waaqni uumame ani eessan jira damee? Isuma kaleessa lallabaa turte sanarraa dhaqi dubbisiisiin jedheeman. Ani koo isa teechu. Dhugaa Rabbii. Dame. Dhugaa Rabbiin siin jedha ani Yesuus waaqaaf lafa uumeera jedhee guyyaa tokko afaan koo keessaa baheen beeku. Yesuus. Maal abdii? Isa dhugaa Rabbiin siin jedha. Barsiiseellee lallabeerree kan biraa dogoggoruu hin danda'an ishee kanallee dogoggorree dhugaa. Dhugaa Waaqayyoo ani moolaa viidiyoo isaa fidee siin maxxansa. Tokkodha. Dhaggeeffadhu. Voisii kee fide asiin kaa. Ati dhugaa Waaqayyoo kana hin jenne yoon ta'een jechuudha. Borga nama dhufee quba koo ol qabeela akka kanatti isatti jettee dhatte sana nan jedha. Jetteetta. Ragaa waliinan sii fida. Maal abdii dogoggorteetta? Maaliif beektaa nama? No abdii dhaggeeffadhu. Amma kana. Waa tokko sitti mana dhaggeeffadhu. Ilaa amma ifa manaa godhanii jechuun amantii namaa tuquun barbaadu maaliif jechuun abbaasaaf amantiidha amma kan wal falmaaru anaaf si qofa. Gama obbolummaatiin obboloota kooti maatiin asirra jiran kun maatiin kee namoota gurguddaas si bira jiru namoota amantii isaanii cimoo ta'an si bira jiraachuu danda'u. Amantii namaa hanqisannaan godhan jechuun maal amantii namaa narrabsan. Tole damee agabaabsinu walumaa galaa Yesuus waaqaaf lafa hin uumne ofiisaa iyyuu uumaa osoo hin taane uumamaadha. Innillee waaqa namadha. Maaliin uumame? Nama ulfina Waaqayyooti. Maaliin uumame? Waaqayyoodhaan uumame hafuura qulqulluudhaan gara Maariyaamii keessatti uumame abbaa kiyya. Maal akka ta'uuf uumame achi keessatti? Nama ta'e akka dhalatu uumame ka ergamaa
No, Abdi. Anaafati. Jechuun anaaf si biratti dhugaan dabuurraa anaaf si biratti dhugaan haqaa qabuurraa no dhaggeeffadhu Abdi obboleessa koo qaalii namaa na dhaggeeffadhu jechuun dhugaa sitti dubbachuuf irra deddeebi'ee haasa'uu nan barbaachisu miira keessa galees waa sitti naasa'u siin jedheeran sila si arrabsu siin barbaadu siin jedhe moor garuu gaafa dhugaan dabuu xiqqoo namatti hin tolu dhugaan dabsiin karaa kee irra deemi musliima dhatte miti musliima taate miti fataa'ee dhiiti damee koo dhugaa dabsaa kan jiru sidha maaliif beektaa Yesuus waaqaaf lafa uume kan jedhu ganaa barreeffama ta'ee hin beeku malee macaafa isa fooyyee dhufu keessatti ganaa barreeffama ta'ee hin beeku malee siruma takkaa barreeffame hin beeku dhugaa rabbiilaa jechuun macaafa na beekta damee. Yesuus kanarra deddeebi'aa ture isa waa'ee waaqayyo abbaa lallabaa ture waaqayyo abbaa kadhatee ofii kooti ani humna hin qabu humna naa ta'e jedhee isa dinqii garaagaraa gochaa ture dhaqadamee kiyya. Hafuurichi moo eessaa ba'ee Abdii koo? Hafuurichi eessaa ba'ee? Hafuura waaqayyoo dhaqa. Hafuurri waaqayyoo sun bifa maaliitiin dhaqee gara Maariyaam keessatti uumame? Hafuurri bifa akkamii qaba damee kiyya? Suma jechaa jira hafuurri uumamee gara Maariyaam keessatti jette. Hafuurri bifa akkamii qaba ree? Waa'ee hafuuraan beekamu amma yoonaati. No, dhaggeeffadhu qoy Abdi irra nu taaliini. Asitti waa walii hubachiisanii darbinaa. Emotional adello. Dhaggeeffadhu. Walquunnamtii saalaatiin kan dhalate miti. Atamma mucaa kee ta'eetti haadha manaa kee afuuftee keessatti ta'ee. Dhuguma isaasitti maa? Miti hafuurri sun waaqayyo miti hafuurri sun. Damee. Abdii dhaggeeffadhu. Dhaggeeffadhu hafuura baay'ee jira lafa kanarra. Hafuurri seexanaa jira, hafuurri waaqayyoo jira. Maalli ani hafuura seexanaa guddaa min maa gabaanyu. Waa'ee hafuura seexanaa keessa nan galchu. Hafuura waaqayyoo dubbachaa jirra. Ayi waan biraatti. Waan ta'e dhaggeeffadhu meedame. Laakki waa dhaggeeffadhu na bichisiisi dura. Na dhaggeeffadhu hafuura waaqayyooti jetteet. Hafuura waaqayyooti jetteet. Hafuura waaqayyoo ta'uusaa hoo beektaa? Nama ta'ee dhufee eessatti immoo nama ta'ee dhufe iddoo kamitti? Fakkeenyaaf kottu tokko sii gaasa. Macaafumatu nama ta'ee dhalateedhaam damee isa kanaa shakki taati. Macaafa dubbisne jechuudha. Amma kana damee kiyya. Ara damee ara sheem damee. Ara kireet sheem damee. Menu. Yesuus waaqa ta'ee dhufe moo nama ta'ee dhufe gara biyya lafaa? Gara biyya lafaa nama ta'ee dhufe. Maal taatee maaliif mormitanii? Ati koo Yesuus jechuun namadha malee waaqa miti jechaa jirta. Eeshi bakka Yesuusii nama miti waaqadha jedhu moo waaqa nama miti waaqadha bakka naa jedhu moo naa baasi kadamee kiyyaan barachuun an barbaada baasii ammallee. Maa barattaa barattee baate homaa barumsa isin barbaachisu hin baay'ee. Ati komotora bishaanii taate. Yesuusii akkas taanaan abbaa kiyyaa damee koo dhaggeeffadhu. Damee koo ati na fayyadda siin fayyada mitiire dhugaa tokko yoo walitti himne har'a biqiluu yoo baate oolee bulee biqila. Ati tajaajilaadha. Nama sammuun isaa yaaduudhaan dhaloota qubeedha. Keessattuu nama magaalaa guddoo jiruudhaati. Yesuusii nama osoo hin taane waaqayyoodha bakka jedhu dhugumatti ni beektaa damee kiyya. Dubbistee beektaa? Eessa? Eeyyee. Mee dhaggeeffadhu meeshee kana. Dhaggeeffadhu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 sii dubbisaa mee dhaggeeffadhu mee. Sirriitti na dhaggeeffadhu damee kiyya. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhagayetti nan farada. Jedha. Maali waaqayyo erga jette akkamitti humna isaatiin homaa gochuu hin danda'u ree damee kiyya Yesuus. Dabalii dubbisime. Irra deebii dubbisime. Tole. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 akkas jedha siin dubbisa. Maqaa Rabbiitiin. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin
homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhagayetti nan farada jedha. Gara gadiitu gabbuune kana caalaa hiikaa deema damee kiyya. Maal jechuudha mee akkati beektuuf akkati lallabdutti. Ani waaqayyoo innati jette kun Yesuus waaqayyoodha innati jette kun anoo abbaa qabaa. Humna abbaa kootiin malee akkan abbaa koo irraa dhagayetti malee akka abbaan koo kallattii naa kennetti malee ani ofii koodha humna hin qabu jechuun si biratti maal jechuudha? Akkamitti lallabamee dame? Nama garamtaa baay'ee. Maalan balleesse damee kiyya? Dhugaa baay'ee nama garamtaati. Maalan godhe damee koo? Amma sarara deebii dubbisme. Jedhi dubbisa irra deebii. Ela irran deebi'a maqaa rabbiitiin siin dubbisa wangeela Yohaannis boqonnaa 5:30 siin dubbisa dhaggeeffadhu. Yesuus itti dabalee Yesuustu dubbachaa jira jecha kana. Yesuus itti dabalee ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u. Abbaa koo irraa akkan dhagayetti nan faradaa jedha. Abbaan isaa kamirraa dhagaa waaqayyo erga ta'ee maaliif ani humna hin qabu? Humna hin qabuun immoo homaa gochuu hin danda'u akkamitti jedha waaqayyoon nati waaqayyoodha jette kun. Damee ku baay'ee akka abbaan isaa eenyudha? Tun barbaada malee akkatti mataadha dhukkubsattu barbaada. Firii enjoy gochaa, taphachaa, wal jaallachaa, fataa jechaa, bashannanaa akka tubattuun barbaada malee akka tof cinqituun barbaadu. Mikinaatu rabbi ta'e jechuun homaa waan sii galee haasoftaa waan sii hin galee hin gaafata hin cinqamin damee kiyya. Akkamitti lallabdame kutaa kana ta'u lallabisiin jedhani. Akkuma ati dur lallabaa turte tan lallabaa. Akkamitti lallabaa ture mee handame? Akkuma ati lallabaa turte sanitti lallaba. Har'as akkuma ati lallabaa turte sanitti lallabaa jira. Sitti meera laasila kee deemee hin boorcuusii jechaa jiraan. Koye kadhamee kiyya maali? Namootaaf carraa laana ta'u anaa wajjin si haasa'uun si dabbare taanaan namoota kan biraa kennuu hin danda'a. As wajjin haasa'uun. Okay, waa'ee kutaa kanaa diffaayin naa godhi ka'an ofii kooti humna hin qabu. Akka abbaa koorraa dhageettan faradaa jechuunsa waaqayyoodha Yesuus erga jette Yesuus waaqayyo isa waaqaaf lafa uumedha erga jette waaqayyo humna Yesuus kun humna waaqaaf lafa uumuu erga qabaate anoo humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedha. Maal jetta asirratti akka definiishinii keetti maal fakkaata? Sitti maan jira mabdoona dhagaartaa? No, natti mika seeraan natti mika damee kiyya. Eessuma ati lallabaa turte san jedhee lallabaa jira har'allee siin jedhe. Ekkoo inni maali jira inni maaliidha innumtan lallabaa ture sun maaliidha jedhame. Of gaafadhu ofuma kee kaleessa maal jedhee lallabaan ture kaleessa maal jedhee. Dame ekkuma seedille mikoo dame yookiin hin beeku jedhe dame yookiin hin beeku. Yookiin naa deebisi yookiin hin beeku jedhi yookiin beekani natti midame maali? Suma dhaga'uu barbaadaa nama hedduun hordofaadha. Dame. Waan nagarchaan sila sawaa delle mikoo yaa warraa yaallu.